waaqayyo akkasumas immoo jaallatamtoonni hojii waaqayyootiif kan ariifattan obbolaawwan koo daaqonoonni waaqayyo kan isin jaallatu isinis waaqayyo kan jaallattanii mana kiristaanaa keenya imaanaa fuutanii tajaajilaa kan jirtan koreen waldaa duukaa wiirtuu giddu galeessaa fi akkasumas immoo qophii ayyaana maaddii jaalalaa kana kan qopheessitanii jaallatamtoonni obboloonni koo maaddii jaalalaa kanarraa nyaachuudhaa fi lafa fagootis lafa dhiyootis kan walitti qabamtanii akkasuma immoo jaalala waaqayyoo ta'ee mana kiristaanaa tajaajiluudhaaf waaqayyo gara leenjii waldaa duukamootaatti kan isin waame leenjitooti guyyaa irraa kana dhuftanii sagantaa kana irratti argamtan hundumti keessaniyyuu nagaa waaqayyoodhaa akkam jirtu akkam yoona kana geessanii akkam jirtu ameen jireenya keenya keessatti ga'ee guddaa kan nuuf taphatee hamaa hundumaarraa nu eegee jaalala isaatiin iddoo kanaan kan nu ga'e akka balleessaa keenyaaf akka cubbuu keenyaatti situ nutti murteessin waaqayyoo nuyi cubbamaa taaneetu jirru cubbuma keenya waliin nu jaallatee maaddii jaalalaa iddoo mana isaatii qulqulluu kanarratti hunduma keenya kan walitti nu qabee galannee ulfinni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Kan barsiisu waaqayyoo namni qodaa ta'ee fuula waaqayyoo dhaabachuu danda'a. Harrabattiin dubbadhu anaaf akkanaaf laatu isin immoo qalbiidhaaf yaadattiin qabattan waaqayyo isiniif akka kennu iyyama isaatiif jaalala isaa qulqulluu nuuf haa ta'u. Mata dureen barumsa keenyaa yeroo gabaabduu qabnu kana keessatti waliin ilaallu Yohaannis isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 10 kunoo jaalalli akkasii jedha. Waaqayyo mata duree kanaan waan nu gorsu qabaa waan nutti himu qabaa. Iccitii guyyaa irraa kan walitti qabamneef sagalee kana keessatti waaqayyo waan nutti dubbachuu waan nu gorsuu barbaade waan qabuuf karaa sagalee kanaa iddoo keenyatti argamee barsiisaa mana kiristaanaa barsiisaa ijoollee isaatii kan ta'e gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos akka nu barsiisuuf iyyama isaaf jaalala isaa qulqulluu nuuf haa ta'u. Kadhannaan qulqulleettii dubroo maaramii eegumsaan ergamoota isaa kadhannaan toloota isaatii nurraa adda akka hin baane iyyamaaf jaalala waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kunoo jaalalli akkasii. Jaalalli attam jedhee namni waa baay'ee dubbachuu danda'a. Wangeelli waaqayyoo immoo kunoo jaalalli akkanaa jedha. Yoo nama yaada keessanitti akkam jechaa jirtu dhima yaada. Jaalalli akkasii jedha. Akkam kan jedhuuf deebii gadoo laatu waaqayyoo tokkicha ilma isaa biyya lafaa kanatti hamma ergutti ala namaa jaallate. Jaalalli attamii? Jaalalli akkasii jedha. Egaa ergaa kana kan dubbate qulqulluu Yohaannis. Ergaan kun hunduma keenyaaf har'as dhaamsa dabarsuu qaba. Amma har'a guyyaa kanatti kan nuti walitti qabamne agaappee yookaan immoo maaddii maalii jenne? Maaddii jaalalaa jennee walitti qabamne. Jaalalli attam? Jaalalli waan of keessaa qabu madaalatti madaalamu ulaagaa guutuu qabu qaba waan ta'eef jaalalli akkasii jedha wangeelli. Jaalalli attam kan jedhuuf har'a hiikoo qaba. Hiikoo argannaa jechuudha. Jaalalli attam kan jedhuuf. Kanaaf sagalee waaqayyoo gubbaa irratti jaalalli akkasii jedha. Egaa amma agaappee yeroo jennu jechi kun jecha warra Giriikii hiikkaan isaa garuu waaqayyo nu wajjin ta'e jechuudha. Yookaan waaqayyo nu waliin ta'e jechuudha. Kun waan nutti himu qaba. Waaqayyo nu wajjin ta'e yookaan nu waliin ta'e waaqayyo nu jaallate. Waaqayyo jaalala keenya fedhe. Waaqayyo jaalala isaa nuuf kenne yeroo jennu nuyi inni nu wajjin akka ta'e immoo walii wajjin akka taanu nu barsiisa jechuudha. Waliin nyaachuu, waliin taa'uu, waliin ta'uu, waliif ta'uu waan baay'ee nutti hima jechuudha. Galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Egaa waaqayyo nu wajjin ta'e yookaan immoo agaappee jecha jedhu kanarratti yookaan maaddii jaalalaan namni walii wajjin taa'ee hirmaatu kan jedhu kana abboonni keenya warri nagara malakotii baratan warri liqaawuntoonni nagara malakotii yookaan immoo
hayyoonni warri dubbii waaqummaadhaa baratanii iddoo afuritti qoodu. Iddoo meeqatti jedhe? Maaluma calluu jettanii iddoo meeqatti jedhe? Iddoo afuritti qoodu. Agaappee jecha jedhu kophaatti qabadhaa. Inni waa tokko. Inni lammaffaan heroos jedhama. Heroos jechuun jaalala saala wal faallaa jechuun maal jechuudha? Jaalala dhalaa fi dhiiraa yookaan immoo jaalala dubartiin tokkoo fi dhiirri tokko wal jaallatan yookaan gaa'ila itti dhaabbatan yookaan hamma gaa'ila dhaabbatanitti wal ilaallachuu, wal qorachuu, jaalala isaan ittiin turan sana jechuu yeroo ta'u, inni kaan filiyoo jedhama. Filiyoo jechuun immoo dhiiraaf dhiirri dhibantaa walii ta'u, durbi tokkoof durbi tokko addooyyee yookaan dhibantaa walii isheetiif taatee iccitii kan walitti matan, iccitii kan waliin dubbatan, nama akka garaa ofii, nama jaalallee ofii jechuudha. Kun immoo dhiiraaf dubartii utuu hin taane dhiiraaf dhiira gidduu kan jiru, dhalaaf dhalaa gidduu kan jiru addooyyummaa yookaan obbolummaa jechuudha. Iccitii gaarii kan walitti matan jechuudha. Inni kan biraan istooreej jedhama. Istooreej jechuun immoo maatii yookaan immoo jaalala maatii gidduu jiru jechuudha. Inni kun sadanuu waliin ta'uun kun maaddiin jaalalaa kun yookaan agaappee wanti nuyi jennu kun hiikni isaa jecha Giriik yeroo ta'u, hayyoonni warri nagara malakootii baratan kun maal jedhaniitu kaa'u? Jaalala akkasii of keessaa qabaa jedhu. Egaa amma isaan kana iddoo afuritti qoodamu keessa agaappeen adda. Inni kaani sattooma qabanii qabu. Jechuun maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf dhiirri tokkoof dubartiin tokko wal jaallachuun, namni addooyyee waliif ta'uun yookaan gwaaddanyaa dhibantaa waliif ta'uun, maatiin wal jaallachuun, isaan kun sadan kennanii fudhachuu qabu. Yoo isin jaallattan isin jaallataa, yoo isin jibbitan immoo isin jibba. Hamma isin jaallattan isin jaallata, hamma isin jibbitan isin jibba. Yookaan isin hin jaallattu ta'a garaa isaan beektanii yookaan immoo inni isin jibbata arguu hin dandeessan. Amma inni kun maalirratti hundaa'a? Ulaagaaleen isaa namni hamma facaaseti hamma ta'a isa jedhu sana dhaqa. Waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Inni agaappee jennu garuu isaan kanarraa adda. Waaqayyo maal ta'e jechuun na wajjin jirtu mini? Waaqayyo nu wajjin ta'e jechuun ulaagaa hin qabu. Inni kun kennanii fudhachuu hin qabu. Ati cubbamaadhaa na biratti hin jaallatamtu deemu jedhu. Ati qomoon kee Oromoodhaa ani sin barbaadu deemu jedhu. Ati Amaaraa ati Tigireedha jedhu. Ati gurraachaa ati adiidha jedhu. Ati furdaadhaa ati qallaadha jedhu. Ati gabaabaadhaa ati dheeraadha jedhu. Akkuma uumama keenyaatti, akkuma amala keenyaatti, akkuma Waaqayyo ganama uumaa ganamaa uumamne sanatti Waaqayyo kan na nagaru, akkuma akka hojii keenyaatti, akkuma nuyi diraas taanee jirru, akkuma nuyi gaariis taanee jirru, akkuma nuyi balaafamaa taanee, akkuma nuyi nama waan gaarii hojjetutti Waaqayyo hundumayyuu nuyi dhala isaati waan taaneef haal duree tokko malee maal nu godha? Nu jaallata. Haal duree tokko malee nu waliin ta'a. Inni kun hamaa dhalii isinirraa addan ba'u. Inni kun immoo gaariidha hin jedhu. Kanaaf maal jedha Waaqayyo? Warra gaariidhaaf Waaqayyo yeroo aduu baasu warra cubbamaafis hin baase. Yeroo warra gaariidhaaf bokkaa roobu yookaan bokkaa roobsu warra kaaniifis immoo maal godha? Ni roobsa. Inni gargar hin baasu. Egaa warri nagara malakootii baratan kun tinittaaneesaa yookaan hiikkasaa yeroo kennani inni sadanuu suni waan haal dureewwan wayii qaqqabaa. Jaalalli sun jaalala kennanii fudhachuu irratti hunda'a. Inni kan Waaqayyoo garuu akkasumini jedha. Agaappee jechuun egaa Waaqayyo maal ta'e jechuudha? Nu waliin ta'e jechuudha. Waaqayyo ammas nu waliin haa ta'u. Nu waliin ta'uunsaa egaa nuyi waan qulqulluu taaneefi miti. Nu waan qajeelaa taaneefi miti. Nuti waan hojii gaarii hojjennee isa gammachiifneefi miti. Jaalala isaatu cubbuu keenyarra maal ta'e? Baay'ate. Arjummaa isaatu badii keenyarra maal ta'e? Baay'ate. Galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kanaaf egaa waa'ee agaappee, waa'ee walii wajjin nyaachuu, waa'ee waliin ta'uu,
waa'ee waliif ta'uu, waa'ee waliin mari'achuu, waa'ee walitti siquu, waa'ee walii wajjin maaddii tokkotti cuuphatanii nyaachuu yeroo kaafnu Waaqayyo nu wajjin ta'e yeroo jennu nummoo walii wajjin maal godhachuusaa waliif ta'a, waliin ta'a, walii keessaniif ta'a, walirraan baqatinaa maaddii tokkotti nyaadhaa jiru. Duudhaa saba keenyaan immoo isinii kaasa. Hin jibbitu. Namni baay'een hin jaallatu. Hin jibbitu. Duudhaan keessatti dhalanne immoo waa tokkoof keessaa qaba. Duudhaan nuyi keessatti dhalanne nami waliin nyaatu maaliin ta'u jedha Oromoon? Waliin nyaatu. Maal jettan nami waliin nyaatu? Waliin nyaatu. Waliin nyaatanii waliin nyaatanii. Mitiire? Jecha baay'ee waan kana fakkaatu afoola keessatti abbootiin kan isaan jedhanii waan baay'ee kaasuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafi waa'ee waliin nyaachuu kana abbootii keenya biratti duudhaa keenya ganamaa yeroo laallu intalli yeroo heerumtu dhiirri tokko yeroo inni fuudhu gaafa gaa'illi geggeeffamu yoo yaadattu taatanii fi dhumarratti buddeena maalii dhiyeessaa? Maalii? Nami fuudha hin jiru as keessa? Eesh, nami fuudha dhattanii beektan immoo amaamota dhattanii nami beektan. Eesh, nami beeksee taatan. Tole. Maal dhiyeessu dhumarratti? Maaddii dhiyeessu. Maaddii maalii? Maaddii maalii? Maaddii yeroo sanaaf maaddii eebbaati. Sirni raawwachaa jiru immoo sirna jaalalaati. Achi irratti maal godhu? Biqila fidaatii guutaa jiru. Maaddii fidaatii buddeena irra kaa'aa jiru. Ittoo itti baasu. Edda sanaa booda miinzeen hin hafinaa kottaa jiru. Warra ol fuudhan lamaanis hin taa'u. Maatiinis itti dabalama. Edda sanaa booda buddeen nyaataniiru sila quufaniiru. Nyaataan mini amma maaliif barbaadama dubbiin? Eebbaaf barbaadama, jaalalaaf barbaadama, walitti hidhuudhaaf barbaadama. Nami wal nyaate, nami waliin nyaate, waliin nyaatu, nami waliin nyaate, waliin ganu, nami maaddii tokko keessa harka kaa'e rakkina baay'eetu irra jira. Gooftaan iyyuu waa jedhe anaa wajjin maaddii kanatti cuuphatee kan nyaate edana kana maal godhate? Garuu maaddii kanattitu cuuphatee nyaanne ta'e ituu isa dabarsee na kennuuf jiru sana ta'uu baate kana godhee immoo na wajjin immoo maaddiitti cuuphatee nyaachuun isaallee hin ta'uuf ture jedheetu waa'ee walii wajjin harka maaddiitti kaa'anii nyaachuu dubbate. Maal amma walii wajjin nyaachuun kun badaa waan nama dhibu minutuu ta'e hamma kanatti hin dhiphatu ture Gooftaan. Maaddiitti harka walii wajjin kaa'anii yookaan immoo maaddii tokkotti waliin ta'anii nyaachuun iddoo guddaa qaba moo iddoo guddaa hin qabu? Iddoo guddaa qaba. Duudhaa hawaasa keenyaan akka beeknutti, duudhaa kitaaba qulqulluudhaan akka arginutti walii wajjin nyaachuun hiikoo guddaa qaba jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaadhaafi abboonni keenya maaddii sana irratti ijoollee eebbisanii edda sanaa booda biqilaan itti tufanii horaa lubbuu dheeradhaa Waaqayyo sana eebbisu jedhanii eebbisu. Nyaata sila nyaatanii quufanii amma garuu jedhaa kan irraa qammasaa waliin jedhaniitu maaddii tokko irraa nyaatu. Walii kakatu jechuudha. Waliin ta'u jechuudha. Gaafa sanaa kaasanii waliin nyaanneerra maaddii tokko irraa jedhu. Miti kanaaf hiikoo baay'ee qabaa. Waliin maal ta'u? Waliin nyaachuun. Duudhaa kitaaba qulqulluus yeroo laallu duudhaa keessatti guddanne afoola abbootii keenyaas yeroo arginu waa'een kanaadhaa waan baay'ee nutti ibsa. Egaa gaaffii yeroo jennu jaalala Waaqayyo ittiin nu faana ta'e jaalala Waaqayyo ittiin nu wajjin maaddiitti taa'e yeroo jennu hiikoo mataa isaatii qaba. Waa sadii yaadachuun nurra jira. Isa booddee tokko lama isiniin kaasa. Amma garuu Waaqayyo nama jaallate yeroo jennu jaalalli isaa jaalala isa dhugaati. Jaalala isa maaliitiin jedhu? Isa dhugaati. Namni isin wajjin nyaatee gantuu ta'uu danda'a. Maal ta'uu danda'an jedhe? Gantuu. Dhiifama. Gara dubbii isa sanaatti jalaan geessina. Hankan amantiin dubbachaa jira. Gantuu ta'uu danda'a. Isin wajjin nyaatee isin nyaachuudhaaf haala barbaaddachuu danda'a ta'a. Kan Kiristoos akkasuma. Dhugaadhuma kansa maaloonsa jaalalli isaa. Isinii wajjin taanaan yeroo bal'inaa qofaa miti. Yeroo rakkinaas isin faana jirtu. Eenyu? Waaqayyo.
namni garuu yeroo isin qabdan kan isinii wajjin dabaalu baay'ee ta'uu danda'a. Kan isin faana dacha'u baay'ee ta'uu danda'a waan isin maal taataniif waan isin qabdaniif. Gaafa isin dhabdan garuu namni isin ganuu danda'a. Namni isin buusuu danda'a. Garuu Waaqayyo maal nama godhu? Nama buusu. Kansaa isuma dhugaadha. Egaa bu'aa isinirraa hin barbaadu inni. Isinii wajjin yeroo nyaatu amma waan biraa bor immoo maaloo naa godhin jiru. Shirii koo kaleessaa shirii isa kaleessan isii biti. Addis Ababaatti waan tokkotu natti tola. Yoo dhugaadha ta'e maaddii yeroo dhiyaatu inni bilaa'e miti inni bilaa'e inni nyaanna isin hin jiru. Sassataan namaa nyaachuu hin danda'a mitiire garuu namuma beektan wajjinis hin nyaattu namuma hin beekne wajjinis hin nyaattu. Namuma isin nyaatu wajjinis nyaachuu hin dandeessu hin beektan. Haa ta'u inni hin nyaannaan gaarii. Waaqayyo aadaa kana nuuf haa babal'isu. Garuu isa maalii ta'uu qaban jedhe? Isa dhugaa ta'uu qaba. Waliin nyaannaan isa dhugaa ta'uu qaba. Waliin nyaanna jechi jedhu kun hawaasa gidduutti baay'ee ulfaataadha. Hawaasa gidduutti dhalanne gidduutti wanta akkasii ulfaataadha. Duudhaa kitaaba qulqulluutti yeroo ilaaltan waliin nyaannaan kun ulfaataadha. Waan baay'ee qaba jechuudha. Kanaaf waa'een waliin nyaachuu waldaa duukaa gootaa bukkeetti hiika guddaa qaba. Waaqayyo aadaa keenya kana Waaqayyo sirna keenya kana nurratti haa irraanfatu. Waggaa waggaadhaan yeroo akkasitti maaddii jaalalaadhaan walii wajjiniin yeroo nyaannu hoteela gurguddaa jira mana nyaataati nyaachuu hin dandeenyu. Ereyyaa keenya baay'ee wajjin iddoo bashannanaa gaariitti dhannee wal affeeruu hin dandeenyu. Garuu inni kun waan hiika qabuuf iddoo kana dhufu. Booddeetu gurgurtanii wayii. Booddee gurguruu wayii. Booddee gurguruu keessa wayii. Kanaaf hiikuu akkasii waan qabuufi beekuutu nurra jira kan jedhuun isinitti dubbachuu barbaade nan gabaabsa sagantaan keenya sa'aatiin akka nu jalaan sokkinee fi kanaadhaa fi waa'ee waliin nyaachuu kana keessatti egaa waliin nyaanna yeroo jennu wanta nuyi beekuun nurra jirutu jira. Nyaata tokko duwwaa waliin nyaachuu hin qabnu nyaata sadii waliin nyaachuu qabnu. Nyaata meeqan jedhe? Nyaata sadii. Sasana xinnoo ishee walii wajjin ilaalla. Nyaati inni tokko samma walii wajjin biddeen nyaanne. Suma amma waan walii wajjin haasaa turre kan. Waa'ee kanaadha abbaan keenya qulqulluu Daawit maal jedha? Faarsaa 131 yookaan 132 lakkoofsa tokko kaastanii yoo ilaaltan 33 lakkoofsa tokko kaastanii yoo ilaaltanii obboloonni yeroo walii wajjiniin ta'anii kunoo akkam gaariidha. Kunoo akkam namatti tola akkam bareedaadha jedha. Obboloonni yeroo maal ta'an jedhu? Waliin ta'an. Obboloonni yeroo walii wajjin ta'an, yeroo walii wajjin nyaatan, yeroo waliin mari'atan, yeroo waliin yaada isaanii walii hiran attam namatti tola. Attam Waaqayyotti bareedaadha jedhu. Haallammatti ta'aa jiru, haallammatti nyaanne namatti hin tola moo hin tolu? Akkuma namatti tole immoo Waaqattis immoo maal ta'a? Hin tola kan namatti tole. Kanaadhaaf wanti kun baay'ee namatti tola. Dhugaa Waaqayyoon isiniin jedha. Namni tokko tokko akkana jedha. Qofaa yeroo biddeen nyaatu biddeen tokko danda'e hin turan. Yaadattu namni yeroo qofaa isaa nyaatu ifa manaa godhaan mallisaa baatii 2-3 yoo gadi. Xinnoo waan taateef isa jechuu gomitan. Namni yeroo buddeena nyaatu qofaa isaa yeroo nyaatu biddeen illee qinfamu. Yeroo waliin nyaatan garuu hin nyaatama. Maa akaa hin taane. Maaliif nyaata isa tuffatamaa maa shiroo hin taane. Yeroo waliin nyaatan hin nyaatamu moo hin nyaatamu? Hin nyaatamu. Jireenyi waliin namatti tola. Jireenyi waliin nama gammachiisa. Kanaadhaafi tokko nyaata isa kana. Amma isinii danda'amutti hawaasummaadha waan ta'eef waliin maal godhaa? Waliin nyaadhaa. Miti amma seena biiffeedhaniitu hundumtuu akka ijoollee duriitti isaanii xixinnoo tokkotti namaa hiranii namni maaddiitti waliin taa'atu hin ta'in aadaan keenya maal ta'eera? Fudhatee gargar fiiga. Abbaan kee hafixe immoo darbatee masooqa maaddiin ulfina qabaare hin qabu. Dur garuu maaddii warra keenya maaddiin duudhaa keenyaan nuyi beennu maaddii maal godhaa jedhu? Kaasaan jedhan. Kaasaa akkan jennisi. Maal godhaa jedhu? Guddisaa jedhu. Maal godhaa jedhu hin jedhe? Guddisaa jedhu.
ijoolleen xiqqoo ramma bara kana keessa dhalanne waa'ee maaddii guddisu waa'ee maaddii kaasuu kana hin beeknu ta'uu danda'a. Amma si baatii enneetu harkarra keenya dhunganne dur immoo duudhaadhaan abbootiin keenya maal godhu maaddii walii qabaniitu ol kaasu guddisaa yeroo jedhan maaddiin kabaja qaba. Ulfinaan dhufa ulfinaan maal ta'a? Ulfinaan ol deebi'a. Kabaja qaba jechuudha. Waliin nyaachuun waliin taa'uun duudhaa qabnaa safuutu jira waan hawaasa keenyarraa argine qabnaa wangeelli immoo caalaatti waan nu hubachiise qaba. Galanni fi ulfinni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaadhaaf inni tokko waa'ee waliin nyaachuu keenyaa isammatti jirru waa'ee buddeeniiti jechuuf hin jedhe. Inni lammaffaan wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irra waan jiru namni buddeena malee namni buddeena qofaadhaan jiraachuu hin danda'u. Sagalee eenyu malee? Sagalee Waaqayyoo malee. Wangeela Maatiyos boqonnaa meeqa jedhe? Boqonnaa 4 lakkoofsa 3 yookaan lakkoofsa 1 kaasanii yoo ilaaltan dhagaa kana buddeena godhi nyaadhu jedhanii seetan. Lakkii namni buddeena qofaan hin jiraatu sagalee afaan Waaqayyoo keessaa dubbii Waaqayyoo malee jireenyi hin jiru. Egaa akkuma buddeena biyya lafaa waliin nyaannu sagalee Waaqayyoos waliin maal godhu? Waliin haa nyaannu. Maal jedha Isaayyaas kitaaba kana nyaadhu jedhan kitaaba kana nyaadhu kitaabni nyaatamu maal ta'a malee hin dubbifama. Yeroo dubbifamu garuu maal ta'a? Hin nyaatame jedhama. Hin qayyabatamu hin dubbifamu kitaabni jechuudha. Kanaaf kitaaba garagaraa yeroo rifee ergootan kitaaba garagaraa yeroo dubbistan barnoota waltajjii Waaqayyoo irraa kennamu amantoota wajjin yeroo dhattanii hirmaattan maal keessatti hirmaattan jechuudha. Maaddii jaalalaa agaaffee dubbii sagalee Waaqayyoo isa baratan keessatti hirmaattan jechuudha. Kanarraas addan bayina. Kiristaanotarraa addan bayina. Yaa'ii hafuuraarraa addan bayina. Waaqayyoo hunda keenya nu haa jabeessu. Inni dhumaadhaan Kiristoos ofii isaatii bocee ofii isaatii sirna tolchee ofii isaatii itti fayyadamaa jedhee kan inni nu dhaabe maaddiin Waaqayyoo wajjinis maaddiin amantoota wajjinis maaddiin bataskaana qulqulleettii wajjin tokko nama gootu sirna maaliiti? Sirna qurbaanaati. Sirna maaliin jedhe? Sirna qurbaanaa. Sirni qurbaanaa iccitii mana Waaqayyoo keessatti nuyi barannu iccitii utubaa 5 iccitii utubaa 7 keessatti iccitiin kun iddoo olaanaa kan qabu sirna kiristaanonni raawwachuu qaban. Sirna maaddii Waaqayyootti Waaqayyoo wajjin itti tokko ta'a. Waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Amma namoota biyya lafaa irratti nyaannaan baay'ee nyaannaan buddeena biyya lafaa malee qurbaana nyaanna riyyaas ni jedhu qabdu. Kottu meedhannee qorromna. Kottu meedhannee wangeela baranna. Kottu meedhannee ji'a kana keessa waggaatti ala qurbaanatti dhiyaachuu qabna. Riyyaas ni jedhu. Addooyyees ni jettu ijoolleen durbaa. Akkasuma haadha warraa akka jettee sin kakaasu. Abbaa warraa akkana jedhee haadha manaasaa kakaasu. Jiraachuutu irra jira. Waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Kanaadhaaf wangeela Maatiyos boqonnaa 26 hundumti keessan hin beektu sirna qurbaanaa eenyutu boci? Eenyutu tolchi? Ofiisaa abbaa sirna sanaa kan ta'e eenyu? Gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos ni. Yesuus Kiristoos maaddiitti barattoota wajjin taa'uun buddeena nyaachuun isinitti fakkaate. Inni nyaata Waaqayyo namummaa foon uffateen nyaata jennu malee Waaqayyo waaqummaa isaa maaliin godhu? Isaaf galata nyaati isaa isaaf qulqulluu jedhanii galata dhiyeessu nyaanni isaa akka ta'e hin beeknu. Foon uffatee yeroo dhufe sanatti fooniin rafeera nyaateera mugeera jechuu dandeenya ta'a. Garuu akka dubbii Waaqayyootti gaafa ilaallu immoo inni gaafa sana mana Alaazaariitti walitti qabamanii barattoota isaa wajjin maaddiitti taa'ee hiikoo qaba. Achuma wangeela sana irra ilaaltan edda nyaatanii xumuranii booda jedha malee ituu nyaachaa jiranii jiru. Wanti sun edda xumuramee booda daabboo fuudhee wal qabee kun foon kooti ho'a jedhee jedhe. Kun immoo dhiiga kooti ho'a jedhee jedhe. Galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Tokkummaa isaanii jabeessu. Akka isaan Waaqayyo wajjin tokko ta'anii foon isaaf dhiiga isaan akka jireenya argataniif Waaqayyo sirna kana dhahe. Egaa qulqulluu Phaawulos immoo ergaa isaa warra Qorontoosiif barreesse boqonnaa 11 irratti maal waa'ee waliin nyaachuu kana yeroo nyaattanii nama hidaan isin irra jiru akka hin taane hin sassatinaa walii keessa wal eegaa kan inni kana jedhu sun waan gara biraa buddeena kana qofatu hin ta'in
sirna qurbaanaati. Egaa ijoollee Waaqayyoo, egaa maatiiwwan Waaqayyoo, ani kanan isiniin jedhu akkuma amma koreen agaappee buddeena qopheessan kun sila abbaan dubbachaa turan. Abbaan sila waa dubbataniif. Nyaatatu hin barbaachisu jedhamini. Nyaati hin barbaachisu. Maal keenyaaf? Foon keenyaaf. Lubbuu keenyaaf immoo maaltu barbaadama? Sirna qurbaanaa sagalee Waaqayyoo hin barbaachisa. Kanaaf egaa fooniin akka walii wajjin nyaanne, nyaata foonii akka waliin hirmaanne, akka waliif kakanne, akka waliin taane, akka waliif ta'uudhaaf waadaa seenne kana qurbaana irrattis immoo akkasuma haa jabaannu. Akka abbaa amantii afuuraa tokkootti gorsi abbootiin amantii ijoollee isaaniif kennuu qaban. Inni cimaan buddeena biyya lafaa nyaachuu qofatu hin ta'in maal nyaachuu? Akka isaan qorrobanii mootummaa Waaqayyoo galaa qopheeffatanii akka isaan itti jabaatanii Waaqayyoo hunda keenya nu jabeessu. Tarii haala mijataa dhabuu dandeessu. Haala mijataa dhabuu dandeessu. Warri Finfinnee keessa jiraattan, warri baadiyyaa mana kiristaanaa keessa jirullee carraa qabna. Umurii keessan kanatti Waaqayyoo wajjin maaddiitti dhiyaadha. Maaddii jaalalaan agaappee qurbaanaatti dhiyaachuun dirqama keenya. Warri Finfinnee jirru immoo ammaaf haalli nuu mijachuu dhiisuu danda'a. Lafa haalli nuu mijate hin jedha ka sagalee Waaqayyoo. Haalli kun naa mijataadha, naa mijataa mini hin jedhin. Yeroo haalli sitti bades, yeroo haalli sitti tolus dubbii Waaqayyootti maal ta'edha qulqulluu Phaawulos Ximootiyoos mucaasaa hafuuraadhaan jabaadhu. Haalli yoosii ta'uu dides, haalli yoosii ta'es mitiire. Haala namatti tolu duwwaatti Waaqa waaqessuure miti. Haala namaan taane keessattis Waaqayyootti jabaachuun barbaachisaa. Nafsa abbaatii malee jiraatina. Qurbaana irraan fagaatina. Hamma isinii danda'amutti jabaadha. Waaqayyo immoo hunda keenya nu haa jabeessu. Sagalee tokkoon yeroo baay'ee hiikka isaa hubattan malee namoonni baay'een sagalee tokkoon yeroo baay'ee namni raajii maaramii dhaggeeffatee gara mana isaatiitti deebi'e akka maal ta'utti lakkaa'amaaf jedhe. Akka waan foon gooftaaf dhiiga gooftaaf gaariidha. Raajii maaramii dhaga'uun turu garuu hiikka isaatti immoo an akka abbaa amantii tokkotti yeroon isin gorsu taammira maaramii duwwaa dhaggeeffatanii manatti galuun foon isaaf dhiiga isaa hin ta'u. Maal ta'e maraatee keessa badhaasaan akkanaan hin jenne hin maraanne. Hin maraanne dhuguman isinitti himu. Taammira maaramii mormuudhaaf isin jenne. Hin mormu taammira maaramii raajii maaramii nan amanu. Garuu hiikni sun amma gaafa bataskaan hayyoonni mana kiristaanaa ta'anii hiiki kanaadhaa maal jechuudha jedhanii hamma isaan waasinii erganitti hamma isaan waasinitti manitti qurbaanarraa fagaadhaa jechuuti. Warri qurbaanarraa fagaatanii warra haadha manaa lama fuudhan, lamaa ol warra fuudhan, cubbuun kan isaan dhorku. Wanti qurbaanarraa nama dhorku jira moo jiru? Isaan sanatu qurbaanarraa ala ba'ee ala dhaabatee taammira maaramii dhaggeeffata malee taammira maaramii dhaggeeffatanii yoo galtan bakka foon isaa dhiiga isaa fudhattaniittu isin gaa warri jedhan kun ilaalcha sirrii natti fakkaatu. Inni sirrata kun booddee dheeyyaadha. Gaaffiitti jirra waan ta'eef. Anam akka carraa liqaawwanti gubaa'ee keessa jira. Maali kitaabi kun? Maaliif akkana jedhame? Yookaan hiikka isaa uummatatti himna. Yookaan immoo wanti kun qajeelee barreeffamuu qaba. Hin qajeela moo hin qajeelu? Hin qajeela yeroo isaatti jechuudha. Amma taammira maaramii mormaa isinii jechuuf jedhee mina. Taammira maaramii hin mormamu. Hin morma maali? Hin mormamu. Garuu hiikni yeroo sanaadha namni gaafa qurbaanatti dhiyaachuudhaaf waggaatti meeqa qorrobuu qaba? Baay'ee qurbaanarraa meeqa fagaachuun qabu? Waggaatti alafur ijibbaatee namni alafur qurbaanatti dhiyaatu alafur namni maaddii Waaqayyoo irraa nyaatu isa xiqqaadha. Isaa ol kan namni qorrobuu qabu. Buddeena meeqa nyaanna nama guyyaatti? Menatti meeqa nyaattu isin guyyaatti? Maali biyyi badhaadheeraa attalittiin akka itti akkanaan jenne jechuun kun tan akkas. Meeqa nyaattu garuu ummatu qabaattani? Meeqa nyaattu? Sadii. Baay'ee nyaattu. Bifa manaa godhaa ganama nyaattu. Sa'aatii sadiitti shaayii jettanii gadi baatu. Jaatti nyaattu. Sa'aatii sagalitti immoo tursituu jettanii gadi baatu. Kan 11 hin geenye iyyuu immoo jira gidduutti. Galgala immoo iraatiitti deebitu. Maal guyyaama guutuu nyaachaa oolaa miti kun akka fooniitti garuu gara lubbuutti gaafa deebinu dhugaa Waaqayyoon isinitti himu gara sagalee Waaqayyoo dhaga'utti dhaqa agaappee wangeelaatti gara maaddii Kiristoositti dhaqa waggaatti alafur namni qorroba hin qorrobu hin argitu nama qorrobu hin jiru
lubbuun keenya maal taate jechuudha. Beelofteetti jechuudha. Agaappee kanarra yeroo teessan maaddii isa kanarraa illee nyaadheera yaa Waaqayyo isa sanaan nagahee jira. Inni guddaan isa kam? Isa sana waan ta'eef. Kanaaf adaraa keessanii hanganan jechuuf jedhee inni Taammira Maaramiin jedhe suni namuma isa qorrofutu yoo adabiin mucaa durbaa dubartii sana dhufee haadha manaa yoo taate yookaan mucaa durbaa yoo taate qoraabiidha yoo taate adabiin ishee dhufee yookaan immoo abbaa warraas wanti qurbaanarraa isa ittisu jiraatee ituma qurbaana fudhachaa jiru ayyibii wayii isa qabatee yeroo bataskaana killaa keessa yookaan maqdasii Waaqayyoo keessa waan isa lixuu isa dhorku yoo jiraate hamma qiddaaseen qaddasame umurame Taammira Maaramiin immoo gadi ba'ee dubbifamee amma xumuramutti dhaabadhaa yoo kana ajajamtan yoo kana dhaggeeffattanii galtanii akka waan foon isaa dhiiga isaatiitti fudhatutti isinii lakkaa'amaa isa jedhudha malee qurbaanan qorrobina haadhuma isaa dimshaasha jechuudha. Isinii galeeraa dubbiin koo maali sana caaluma jalaa ittana isinii galeeratti fakkaata. Isinii galeeramni qurbaanarraa fagaadhaa jechuutu hin ta'in yoo hayyibiin maqdasii kan isin seensisu isin dhorku qurbaanatti dhiyaachuudhaaf kan isin daangessu yoo jiraate qiddaasee xumurratti mi Taammira Maaramiin kan inni dubbifamu qiddaasee fixanii dhaabatanii qaddasiisanii wangeelli barsiifame Taammira Maaramiin dubbifame ibsootaan jedhame kana hunda xumurtanii yoo galtanii Waaqayyo waan isin qurbaanarraa haftaniif laphee keessan hin beeka waan ta'eef isa sana isinii lakkaa jechuu isaati malee qurbaanarraa fagaadhaa jechuu sana warri keenya dura akka godhu naxalaa mucaa isaanii bitu maal bitu jedhe naxalaa mucaa isaanii bitu mucaa durbaaf mucaa dhiiraaf hoolaa kana uffadhuu bataskaana dhaabadhu adaraan immoo kana uffattee immoo qorrobii abidda nama gubaa eebbamoo abaarsa amma guddi haalaan jettan eebbamoo abaarsa nama guba maaloon foon isaa dhiigisa dhuguma nama guba miti nama guba inni jedhamu hiika mataa isaa qaba yoo seera isaa cabsan yoo waan garaagaraa sirna isaaf barbaachisu yoo faalleessan hidhaa namatti ta'uu danda'a isa Waaqayyo namaa oolchu kanarraan kan hafe qurbaanni mana hidhaa min qurbaanni abidda baqatanis min baqattanis immoo nooltan hin oolamaare hin oolan kanaadhaafi eebbisi dhaattam ture naxalaa bitanii fi bataskaana kana dhaabadhu qaddasiis yeroo jedhan sana uffadhu immoo naa qorrobi intala koo uffadhu immoo naa qorrobi ilma koo ijoollee koo uffadhaa naa qorrobaa immoo Waaqayyo kanaan isin haa ga'utu jedhanii amma garuu hin qorrobin dargaggummaa kee fitte malee abidda ati ganaa jiruu foonii waan akkasii irratti ganaati daldalarra jirta ganaati maalirra jirta daldala nama dhoowwa hin dhoowwu barumsa nama dhoowwa hin dhoowwu waa inni nama dhoowwu maal cubbuu duwwaa nama dhoowwu cubbuu immoo qorrobdeefis miti qorrobuu dhiifteefis miti cubbuu hojjechuun immoo laguu sanii qabne laguun keenya yeroo itti lagannu qabne yeroo itti hinnu qabne cubbuu garuu hin eegnus yeroo sin qabu maalis hin qabu jedhe Waaqayyo hunda keenyaaf hubannaa nuuf kennu. Egaa agaappee kanarratti kan nu yaadachuu qabnu kanaan isiniin jechuuf jedhee agaappee keenya kan baranaa nagaadhaan nu jalqabsiise nagaan kan nu xumursiise galanni isaaf haa ta'u sabara gadiin immoo Waaqayyo akkasuma nu waaqa qaqqabsiisu maaddii jaalalaa kanarraati isa kan foonii akka nyaanne barumsa wangeelaattis walii wajjin akka jabaannu qurbaana maaddii Kiristoosittis walii wajjin dhiyaanne dhaaltuu maaddii isaa isa waaqarraa hirmaattuu mootummaa isaatii warra taanu Waaqayyo nu haa taasisu.